nama dhalaatiif namni tokko ni dibicha sana. Boqqolloon tumne jennee irra baasneeti boqqolloo caccabsee ni feedda jennee irraa buufne dibicha sana. Dibicha warra alishootii 2,000 gurgurame jenneeti biitii haasoo jedhu. 2,000 gurgurame. Dibichi sana 2,000 dibichoo cinaa dhaabbate duwidee isaa waliin dhaqa. Kakka makiinaa 2,000 gurguramee siinje. Gaafa dibichi san 2,000 gurguramu anniin beekaa warri hajjii dhaqee dhugaa 7,000 san. 7,000 san. Arraan tana qaaloomina biraa hunda dagannee waa'ee hajjii qofa dubbannaa. Ammas hawaasaa miti waan kana olola kana oofu jiru. Darasallee miti sheekan warra imaamummaa qabatee masjiida harkaa qabu. Qaliinani gurra kiyyaan irraa dhagaye jechuudha. Nuu kana jechuun nuu as jiru kanaatu olola kana oofutti jira. Sawaan kana namni waa hunda laalee if moggaa numa harka. Qaaloomina waa hunda keessa deemaa jiru numa harka. Xaafiin takka gaafas yoo xaafiin hin dhaqatte xaafiin namni xaafii qotee hajjiin dhaqu. Gaafa duraanii yoo warra bunaa taate malee haajoonni laga bunaa ta'e hedduu. Har'a xaafiin takka qarshii 1,000 jirti. Kintaalli tokko. Booda gara 15,000 fi wayii buusu jira nammaan tana asitti. Booda garas deemti ni beeyna. Akhi ololaa si dhoofnu jarma ifee keenya kanaas mataa hin wareersinu. Mootummaas mataa wareersine nummaan kun. Deebinee ammas warruma dhimma islaamaa kanaa mataa wareersine. Eda waan haasooyne ni beeytanii kophatti haasooylenne walis arrabsinuus wal faarsinuus eda namni hoggansa keessatti rakkoo qabu hogganamuu keessatti rakkoo qabu nu as jiru kana biitii nagaa qabdii ede waliin jenneemi. Akka akkas hin taane egaa waan san firraa dhawaataan ifooyyeessuun namni gara qaroominaa deemuun barbaachisaadha. Arrammoo walgahii teenya tana walgahii biraatiin wanni adda godhe duraan akkanumatti kophaa oliinaa haguma caasaa qofali qabanna namoota keenya hayyoota ilmaan muslimaa abbootii muslimaa quban qabnu arra warreen afooshaa quban qabnu warreen gandaa quban qabnu mootummallee yoo sodumaaf wayin hunjaan yaamne malee silaanutti dhiyaatullee hin feenu. Arrammoo wanni walgahii teenya tana adda godhu qaadii kana takkaan yaamne. Akkasumaan Jamaaluddin qaadiin isarraas nu jira. Nooti namni tokko aadaa haasooyinaan abbaa gadaa taanaan damiina taanaan firraachi dhiibne xiilaa harkatti agarraan. Shari'aan Islaamaa aadaadhaa fi maka jibbitu. Shari'aan Islaamaa aadaa bareedduu ni deeggatti. Aadaan ormi keenya oofu irra guddaan isii sulhiidha yabbaleessu. Waa'ee araaraati. Araara buusuuti. Islaaminaan araara buusuu kana ni deeggarti moo ni diddi? Deebinee nama if jalaa fageessineeti bakka silaa itti dhaabbatanii bakka itti silaa galatoomi jaliin galatoomi kan jedhe ifirraa fageessinee deebinee nama komannu. Arraa gariin abbootii gadaatiis asitti nu argamanii abbootiin gadaa akkasumatti gareen afooshaatiis akka magaalaa kanatti kan jiru asitti nu argamanii walgahii teenya tana waltajjii teenya tana wanni addaa godha kana jeetiin yaada ummanni kun hayyoonni keenya abbootiin gadaatiis akkasumatti warreen gandaatiis ummata muslimaati. Waltajjii muslimni godhu hunda irratti hirmaatee caasaanillee keessa jiraatu baatu. Gara kaaniin keessa jira hawaasa muslimaati warri kun hogguu qooda nurraa fudhatanii yaada isaaniitillee nu gumaachuu qabanii jaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Sheikh Hassan galatoomi ulfaadhu jennaani hajji rabbi nu haa geessu.